Akkam jirtu daawwattoota keenya kun yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isiniif darbu sagantaa keenya daandiif tiraafikaati. Egaa sagantaan keenya kun daandiif geejjibni keenya yookaan tiraafikii keenya naga qabeessa akka ta'uuf, fooyya'aa akka ta'uuf, si'ataa akka ta'uuf hojiiwwan hojjetaman keessatti gumaacha mataasaa gumaachuudhaaf kan dhaabbate akkasumas hojjetaa kan jirudha. Egaa haaluma kanaa wajjin wal qabatee guyyaa har'aas sagantaa tokko qabatee dhiyaateera. Sagantaan kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akka hordoftan asumarraan affeerraa koo isiniifan dhiyeessa. Baay'ee gabaabaa garuu qabxii baay'ee murteessaadha waan ta'eef hordofaatii irraa fayyadamaa jedheetan ergaa koo dhiyeessaa kallattiidhumaan gara wal barsiisuu kan walirraa barachuu keenyaatti hin galla jechuudha. Sagantaa guyyaa har'aatiin qabadhee dhiyaate seerota geejjibaa fi raawwii isaanii kan jedhudha. Qabxiin kun qabxii bal'aadha. Qabxiiwwan baay'ee jiru dhimmoota kana wajjin wal qabatanii garuu hamma ta'e qabxiiwwan murtaa'an qofa irratti har'a waliin mari'anna jechuudha. Sagantaa tokko isaan keessaa sagantaa tokkoon qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Maal jechuudha kun? Fakkeenyaaf wanti seerarra taa'e tokko geejjiba wajjin wal qabate wanti seerarra taa'e tokko kallattiidhaan hojiitti jijjiiramee nageenya tiraafikaa kanarratti bu'aa argamsiisu maal fakkaata kan jedhu wal hin madaala yeroo wal hin madaalu ta'a jechuudha. Maaliif sagantaa kana qopheessuun barbaachise yoo jettan al tokko waan seerarra taa'e garuu waan hojiitti hin jijjiiramiin akkasumas seerarra taa'e dhimma biraa duwwaadhaaf kan oolaa jiran qabxiiwwan baay'ee waan jiraniif isaan tokkoon baasnee sagantaa irratti akka hojjennuuf kanaafan guyyaa har'aa sagantaa kanaa kana qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Isaan keessaa tokko meeshaawwan of eeggannoo hojii irraa jedha. Hojiin kun hojii konkolaachisummaa jechuudha. Maaliif dhimmi keenya dhimma tiraafikaati. Hojii daandii irraa hojii sochii hojii wal qabate maal fakkaata itti fayyadamni keenya kan jedhu har'a yeroo waliin mari'annu ta'a jechuudha. Isaan kun maal hojiiwwan meeshaawwan of eeggannoo konkolaachisuu wajjin wal qabatan kun isaan kam yoo jenne fakkeenyaaf namni tokko konkolaachisuudhaaf osoo konkolaachisiitiin dura waa'ee nageenya isaa yaaduu qaba. Waa'ee seeftii isaa yaaduu qaba. Kana gochuudhaaf egaati kanneen iskiriinii irratti mul'atan kun ni jiru. Fakkeenyaaf waan ittiin ibidda dhaamsatu tokko qabaachuu qaba konkolaachisaan tokko. Yoo balaan tokko ga'e immoo waan ittiin nama sana deeggarsa duraa first aid kan jennu sana ittiin kennu qabaachuu meeshaa yaala sana qabaachuu qaba. Akkasumas mafcaa warra kan gommaas ta'uu danda'a kan biraas ta'uu danda'a warra yeroo baay'ee itti fayyadamu idilee warra murteessaa ta'an beezik warra jennu sana qabaachuu danda'uu qaba. Iskoortii gommaallee qabachuu danda'uu qaba. Garuu kun hojii irratti maal fakkaata kan jedhu hamma ta'e qabxiiwwan murtaa'e waliin ilaallachuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma gaaffiitti waan dhiyeessan qaba. Konkolaataa keessan irra jira wanni kun kan jedhu gaaffiidha. Wanni kun faayidaan isaa akkuma beekamu balaa tasaa balaa ibiddaa wajjin wal qabate ka'uu danda'a. Haala adda addaatiin ka'uu danda'a. Sarvisii wajjin wal qabata waan adda addaatiin ka'uu illee danda'a. Garuu first aid fire extinguisher kan jedhu kuni konkolaataa keessan irra jira kan jedhu konkolaachistootamaaf gaaffii dhiyeessa. Lammaffaa tajaajila kennuu ni danda'a. Tokko warri to'attoota geejjibaa daandii irra jiran dhimma kana ispoort cheek yookaan to'annoo tasaa jedhanii yeroo baay'ee daandii irratti hin ilaallu. Akkanumatti qafoomti ishee akkanumatti jiraachuu isheeti kan ilaalan yeroo baay'ee malee itti siqanii wanni kun tajaajila kennuu danda'ee kan jedhu hin ilaalan. Isaanis baay'ee hin ilaalanii isin warri konkolaachistanoo dhimmi kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef seera jalaa bahuudhaaf immoo wanni kun dhugumaan hojiin hojjeta kan jedhu kana adda baafattanii ni beektu kan jedhu qabxii kana kaasuu barbaadeen. Maaliif qaawwa hojii jira, qaawwati jira, seerarra waan taa'ee jira garuu yeroo baay'ee to'attoonni geejjibaa taa'uu ishee duwwaa meeshaan kun akkanumatti taa'uu ishee duwwaadha kan ilaalan malee itti siqanii expire godheera moo hin goone kan jedhu baay'ee ilaalanii expire gochuusaaf gochuu dhiisuusaa kallattii lamaan haala lamaan yookaan haala sadiin adda baafachuu hin dandeessu. Tokko barreeffamee jira irratti expire date isaa barreeffamee jira.
Inni lammaffaa akka geejjibaatti kan jirtu achirra qastiidhuma akka sa'aatii fakkaattu sun magariisa keessaa baatee gara diimaatti galtee yoo ta'e expire godheera. Kana isinillee fayyadamuu hin qabdanii. To'ataan geejjibaas immoo daandii irratti warri keessumaa tajaajila uummataa kennan geejjiba yookaan geejjiba akkasii irratti hojjetaa jiran akka dhimma kana siiressaanii hojiirra oolchaniif haala kana hordofuu qabdu jechuudha. Itti fayyadamuu hin dandeessu. Seera jalaa bahuudhaaf baattanii deemtu moo itti fayyadamuu hin dandeessu. Kunis gaaffiidha. Maybe gabaabsinee itti fayyadamni isaa salphaadha. Actually haala yeroo gabaabduu kana keessatti barsiisuun xiqqoo ulfaata. Namni kamiyyuu jalqaba piinii ishee irra keessaa harkisee keessaa baasa jedha. Akkuma asirratti ilaallutti itti fayyadamuudhaaf piinii ishee irra keessaa harkisee irraa baasa. Lammaffaa bakka ibidda dhaamsuu barbaade sana irratti xiyyeeffata. Iddoo sirriitti qabatee irratti xiyyeeffata jechuudha. Sana booddee immoo waan walitti qabu sana walitti qaba. Puush godhe walitti qabachuudhaan gaafa sana naannoo ibidda jiru sana ukkaamse paawudarii wayiidha akka daakuu wayiiti. Haala kaarboon daayoksaayiid kan fakkaatu tokko sun ba'eetu ibidda sana dhaamsuu danda'a. Haala kanaan fayyadamuu hin dandeessu. Kun yaada gabaabduudha. Garuu waan baattan deemtan tokko itti fayyadamuu akka dandeessaniif naannoo keessan kan jiru dhaabbilee leenjii konkolaachistoota ta'uu danda'u. Deemaati mee kan akkamitti akka itti fayyadamuu danda'u natti agarsiisa. Yookaan gaaraajii illee ta'uu danda'a. Gaaraajii ollaa keessan jiru deemaati. Akkamitti itti fayyadama jedhaati ilaalladhaati irraa baradhaa. Dirqama murteessaadha waan ta'eef kun konkolaataa duwwaa keessatti miti. Mana keessatti hin barbaadama. Kushinaa keessatti illee hin barbaachisa. Bakka ibiddi jiru hundumaatti garuu gosa qaba. Wanti konkolaataa keessatti fayyadamnuuf wanti ijaarsa irratti fayyadamnu adda adda ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee B-type yookaan multi-purpose kan jedhu jira. Isadha konkolaataa irratti kan fayyadamuu dandeenyu. Inni kaan kan elektirikaa kan adda addaas immoo gosa mataa isaa danda'ee jira jechuudha. Inni lammaffaa qabxiin itti fayyadama rog-sadee yookaan cuquliisa kan calaqqisu tokko jira. Rog-sadee kan jedhamu in calaqqisa. Itti fayyadamni isaa maal fakkaata? Seerri geejjibaa maal jedha? Akka seerri jedhutti yommuu konkolaataan kun kallattiidhumaan dambii geejjibaa irraa kan fudhatamedha qabxiin kun. Yommuu konkolaataan rakkoon irra ga'e tokko yookaan cabee daandii irra dhaabbate mallattoo calaqqisu meetira 50 irratti duraaf duubaan kaa'uu qabdu jedha. Kaa'uutu qabama jedha. Qabxiin kun daandii kallattii straight ta'eef kan akkanatti meetira 50 irratti jedhu garuu yommuu marfata yommuu ta'u fakkeenyaaf hamma meetira 100 ta'uu danda'a. Akkasumas immoo abbaa kallattii lamaaf daandiin abbaa kallattii lamaaf abbaa kallattii tokko jedhamee adda bahee jira. Fakkeenyaaf asirratti yommuu ilaallu inni gama kootiin jiru kun daandii abbaa kallattii tokkooti. Inni gamaatiin jiru immoo daandii abbaa kallattii lamaati. Egaati. Daandiin kun kallattiidhumaan jajallaa miti yookaan marfata hin qabu yoo ta'e akkuma seerri geejjibaa jedhu kuni fuulduraan fakkeenyaaf abbaa kallattii lama yoo ta'e sagalee sirraan jiru fuulduraan meetira 50 yoo konkolaataan kun miidhamtee daandiirra dhaabbatte utoo gara konkolaataa kana sirreeffachuu hin deemiin dura fuula keenya duraan meetira 50 irratti booddeedhaan immoo meetira 50 irratti akkasumas immoo cinaa keenyaan tokko kaawwanneetu warra akkas calaqqisu kana rog-sadee calaqqisu kana sadiitu nu barbaachisa jechuudha yoo abbaa daandiin irra deemaa jiru suni abbaa kallattii lamaa yoo ta'e. Yoo abbaa kallattii tokko ta'e daandii abbaa kallattii tokko yoo ta'e maal ta'a? Kara fuulduraan nu barbaachisu. Maaliif konkolaataan fuulduraan nutti dhufu waan hin jirreef konkolaataan booddee keenyaan darba. Haa ta'u malee booddee keenyaan tokko akkasumas immoo cinaa keenyaan immoo tokko hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamni seerarra taa'ee jiru seera geejjibaa dambii geejjibaarra taa'ee jiru akkana jedha. Garuu qabatamaa maaltu jira lafa keenyarra yookaan daandii keenyarratti kan jedhu mee footoowwan tokko akkasumas daandii Finfinnee kana keessa naannoo Finfinnee kana keessa Oromiyaa keessa bakka adda addaa yommuun hojiif deemu footoowwan kaasee maal fakkaata daandiin keenya lafarratti kan jedhu tokko kan oliin ilaalla jechuudha. Asirratti garuu waan ol yaadacheemnu tokko namni yeroo baay'ee rog-sadee calaqqisu kana tokkitti duwwaa qabatee deema. Yoo xiqqaate lama barbaachisa. Lama sun iyyuu abbaa kallattii tokko yoo ta'e qofaadha. Yoo abbaa kallattii sadii ta'e abbaa kallattii lama yoo ta'e rog-sadee sadii nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf haala kanaan to'attoonni geejjibaas haa ta'u warri itti fayyadaman konkolaachistoonni haala kanaan of sirreessuun dirqama ta'a jechuudha. Egaa konkolaataan miidhamee daandiirra yoo dhaabbate rog-sadee kana fayyadama jedha dambiin geejjibaa. Wanti qabatamaan lafarra jiru garuu kana fakkaata yoo ilaaltan. Namni dhagaa fuudheetu daandiirra tuula yoo konkolaataan isaa miidhamee dhagaa sana booddee hin kaasu. Mee maaltu ta'uu danda'a?
yeroo baay'ee daandii irratti waan arge tokko jira. Konkolaataan kun yommuu sirratee deemu dhagaa sanatti deebi'ee hin fuudhu. Dhagaan sun balaa biraa geessisa. Nama miilaan deemu irra geessisa, konkolaataa biraa illee geessisa. Akkasumas immoo namni tokko itti gaafatamummaa isaa fudhatee gad jedhee dhagaa kana lafaa kaasu hin jirre yoo ta'e kallattii amma konkolaataa irra dhaabbatee jiru kun tajaajila hin kennu yeroo dheeraaf hin kennu jechuudha. Kun maal fida? Balaan fida. Nama dhuunfaarra, konkolaataarra akkasumas immoo cuccufama tiraafikaadhaaf sababa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa asirratti tokko warri calaqqisa rog-sadee sana fayyadamaa jedhamee geejjibni isinii kaa'e suni maaliif fayyadamuu dadhabdan akka ogeessaatti kan jedhu gaaffiidha. Lammaffaa horii to'attoota daandiirra jiran kun dhimma kana xiyyeeffannoo kennitanii ilaaltanii beektu hin hordoftu kan jedhus gaaffii biraadha waan ta'eef waan seerarra jiru garuu lafatti garuu kana fakkaata kan jedhu agarsiisuu barbaadeen. Suuraawwan kana eessaa fiddee lafa kam yoo jettee namni na gaafatu jiraate bakka bakka isaa hundumaayyuu agarsiisuu hin danda'a. Akkasumas kanallee yoo ilaaltan fakkeenyaaf iddoo kanatti ilaalle meebii namichi kun rog-sadee caqalisaa tokko qabatee deema. Hin geessu waan taateef dhagaa itti fayyadameera isheen caccabduudha sirrii miti dhagaa itti fayyadameera xiqqoo hubannoon qaba garuu namni isa to'atu waan hin jirreef gara seeraatti hin jijjiirre. Namni barate yommuu ba'u akka namichi sun waan barate sana hojiirra oolchuuf qaamni to'atu. Tiraafikiin geejjibni dhimma kan qabxiin dambiirra taa'e kun hojiirra ooleera moo hin oollee to'achuun dirqama ta'a jechuudha. Akkanatti yoo taa'e sirrii hin ta'u. Maaliif daandii keenyaaf balaadha. Itti fayyadamaa daandiitiif balaadha waan ta'eef akkuma asirratti ilaallu kana jechuudha. Asirratti yoo ilaalle daandiin cufataadha. Dhagaan daandiirra tuulamee jira. Erga konkolaataan kun illee suphamee ka'ee booddee illee dhagaan yeroo baay'ee hin ka'u daandiirra waan ta'eef rakkoodha jechuudha. Asitti fakkeenyaaf konkolaataa kan akkuma intinaattan isinii kaasa bakka wayii yeroo ta'ee ture akkuma amma isiniif haasa'aa jiru kana karaa kallattii kanarra hojiin fin deddeebi'aan ture yoo ta'u ganama yommuu hin deemu konkolaataan kun cabee akkanatti dhaabbateera. Jes miidhame cabee hin jennu miidhamee dhaabbateera. Akkasumas calaqqisaa rog-sadee sana hin fayyadamne dambiin jedha garuu hin fayyadamne dhagaa fayyadamee jira. Ganama achirraan ba'e sa'aatii 12tti galgalas yommuu hin deemu akkanumatti dhaabbatee jira. Barichi gaafan dhufus akkasumatti dhaabbateera. Gara boorii isaa naannoo sa'aatii 6tti gaafa achirraa deebi'u konkolaataan sun iddoo isaa hin jiru. Garuu maaltu achi tafee jira? Dhagaa tafeera jechuudha. Sababa dhagaan sun iddoo sana jiruuf kallattii dhagaan sun irra jiru konkolaataan fayyadamaa hin turre. Garuu cuccufiinsa tiraafikaa ture. Suni maal jechuudha? Daandii keenya to'achuu danda'u dadhabuun bulchachuu danda'u dadhabuu wayii tokkotti mul'ata jechuudha. Kana waan ta'eef keessumattuu warri dhimmi isaa laallatu konkolaachisaanis ta'e to'attoonni dhimma kanaaf xiyyeeffannoo akka kennaniif ergaa ogummaan dhaamachuudha. Kunis akkasumadha. Haayiweeyidhuma keenya irratti akkanumatti cabeetu dhaabbatee jira haala kanaan jechuudha. Iddoon itti dhaabbate illee sirrii miti yeroo dheeraaf dhaabbate waan amma jennu kana guutee dhaabbatee hin jiru jechuudha. Kunis baadiyyaa Oromiyaa keessa bakka wayiitti footoo kaase haala kanaan dhaabbatee jira. Dhagaan kun gaafa konkolaataan kun ka'ee deemu dhagaan kun iddoo isaatii hin ka'u. Daandiin kun baay'ee cufataa yookaan balaa biraan gommaan dhagaa kana rukkutee konkolaataa biraatti rukkutuu danda'a. Nama miilaan deemu illee rukkutuu danda'a. Miidhaa guddaa geessisuu danda'a. Wanni kun rakkoo guddaadha waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kennamu kan jedhudha. Inni biraan PPE kan jennu kana Personal Protective Equipment kan jennu keessumattuu yeroo ammaa kana ganni galaatu jira. Personal Protective Equipment kan jennu kun meeshaawwan of eeggannoo dhuunfaa konkolaachisaadhaaf barbaachisan kun isaan kami yommuu jennu maybe uffata ta'uu danda'a, uffata qorraa ta'uu danda'a, guwaantii harkaallee ta'uu danda'a, caammaallee ta'uu danda'a, kophee keenyallee ta'uu danda'a, waan mijataa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif ganni dhufaa jira waan ta'eef isaan kana sirnaan fayyadamuu danda'uu qaba konkolaachisaan tokko kan jedhu sana fida jechuudha. Kanaaf wanta seerarra taa'e tokko gara hojiitti jijjiiramu taanaan seerri qofaasaa uummataaf waan takkallee waan fayyadu hin qabu. Qaamonni dhimmi kun isin ilaallatu xiyyeeffannootti kennitanii hojjettanii baay'ee gaariidha kan jedhu ergaa mataa kootiiti. Kunis immoo akkuma inni sila isinitti hime sa'aatii 6dha. Kunis magaalaa Finfinnee keessa indaawam sensitiif karaa ta'e karaa yeroo baay'ee cufamurraa yoo xiqqaate guyyaa 2 guutuu dhaabbate konkolaataan kun daandii kanarra namni galagalee ilaalallee hin jiru. Seerri garuu hin jedha waan ta'eef waan dambiin kun lafa kaa'ee kana wajjin wal qabatee horri dhimma kana raawwachiisan maal gochuu akka qaban isaanuu irratti mari'achuu qabu jedheetan yaada kennaa jechuudha. Zaqqii nageenya konkolaataa kan jedhu qabxii baay'ee murteessaadha.
namni kamuu itti fayyadamuu qaba. Faayidaa maalii qaba? Safety belt zaqqii kana hidhachuun faayidaa maalii qaba? Inni jalqaba du'aatiif miidhaa qaamaa hambisadha. Keessumattuu qorannoon geggeeffameera kanarratti parsantii 60 riskii qaamaaf du'aatii yookaan miidhaa qaamaa wajjin wal qabatee dhufu kana hin hambisaa jedha, hin xiqqeessa. Parsantii 60 xiqqeessuu danda'a jedha. Kun qorannoodhaan kan dhufedha. Maal gochuun zaqqii kana hidhatanii zaqqii sirnaan hidhatanii deemuu jechuudha. Inni biraan yeroo walitti bu'iinsaa yookaan yeroo balaan tiraafikaa tokko ga'u namni bakka isaa eeggatee iddoo isaa irra taa'uu danda'u hin gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo walitti bu'iinsaa imaltoonni iddoo isaanii irraa darbatamanii konkolaataa keessatti kufuurra akka hafan konkolaataadhaan alatti darbatamuurraa akka hafan walii isaanii wal bubburuqsuurra walitti bu'anii wal rukutuurraa akka hafan zakkiin kun bu'a qabeessa faayidaa qabeessa. Qorannoon akka agarsiisutti yeroo baay'ee walitti bu'iinsa keessatti yookaan balaa tiraafikaa keessatti baasiin tokko uummata baay'ee baatee yommuu galagalu namarra wal fixa. Yeroo baay'ee kan wal fixu nama ofii isaatii wal rukuteetu wal fixa namni warra rukuta jechuudha. Achuma keessatti isa bakkee irratti bu'u caala achuma keessatti nama wal dha'uuti caala. Garuu akka seeratti seeftii baltii godhachuu kan qabu konkolaachisaa duwwaa miti. Warri paabliik baasii irra hojjetan uummata irratti hojjetan namni iddoo isaa qabatee taa'u hundumti isaallee zaqqii nageenyaa kana yookaan seeftii baltii kana hidhachuu qabaa jedha. Sana gochuun kanaaf fayyada jechuudha. Inni sadaffaan zaqqiin maal fayyada kan jedhu fakkeenyaaf qaamotuma nageenyaa konkolaataa irratti hidhamanii jiran keessaa inni tokko airbag jedhama. Airbagiin kun akka hojjetuuf gargaara. Airbagiin kun mariirraa ka'eetu qilleensa yommuu balaan akkasii dhufu yookaan konkolaataan fuulduraan waa rukkutu mariirraa yookaan daashboordii irraa ba'eetu akkanatti laphee konkolaachisaa sana yookaan immoo kan imala bira taa'u sana kan qabeetu isa seef godhu ta'a. Garuu airbagiin sun hojjechuu kan danda'u yoo zaqqiin seeftii baltiin sun hojjete qofaadha. Seeftii baltiin sun sakka'amee hin jiru keessatti galee hin jiru qabatee hin jiru taanaan airbagiin sunis hin hojjetu. Waliin hojjetu lamaan isaanii qindoominaan hojjetu. Kanaaf tajaajilli seeftii baltii inni biraan jechuudha akka airbagiin hojjetuuf isa gargaara jechuudha. Airbagiin sun zaqqii gargaara assist godha. Isa malee garuu qofaa isaatti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Adabbii seeraa jalaa ooluuf illee nama gargaara. Egaati seera biyya keenyaatti haaluma faayidaa zaqqii kanaa wajjin wal qabatee namni zaqqii hin qabanne adabbii qaba. Kanaaf konkolaachisaan kamillee kana godhatee deemuun inni jalqabaa nageenya isaatii fi ittaanee garuu adabbii seeraa ilaallee hafuu danda'a jechuudha. Zaqqiin konkolaataa seera jalaa bahuudhaaf moo nageenyaaf kan jedhu wal nama gaafachiisa haala qabatamaa biyya keenyaatti. Maaliif seeronni ba'anii jiru garuu seeronni kun sirnaan hojiirra hin oolle. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee tiraafikoonni daandii irratti to'atanii daandii cina dhaabbatanii namni zaqqii asirra kaawwatee deemuu isaa duwwaadha kan ilaalan. Itti siqanii zaqqiin sun akkamitti hidhamtee jirti kan jedhu hin beekan. Yeroo baay'ee zaqqiin nageenyaa kun waa ta'een finyoodhaan isaa ta'u akkasitti waa biraatiin sibiila yookaan shiboodhaan hidhamee jira. Namni gabbinaa ta'u immoo dhufee seenu sakka'uun hin jiru akkanumatti jala galeetu akkanumatti deema. Sun balaa biraa fida. Hin hojjetu jechuudha. Tajaajila barbaadameef sana hin hojjetu jechuudha. Waajjira mootummaatti yookaan waajjira nageenya tiraafikaatti wanta gabaafame zaqqii kanaan bu'aa finne irra jedhame wanta gabaafame hin beeku. Garuu haala qabatamaa tajaajila uummataa warra kennan taaksiiwwan irratti yeroo baay'ee mukeessa deemnu hin argina. Haala kanaan finyooyitiin deemu kun tajaajila hin kennu. Hundaa'uun rakkoo biraa negeetiivii qaba jechuudha. Balaa biraa qaba waan ta'eef baay'inaan akkasi. Kanaaf kun seera jalaa baqachuudhaaf wanta godhamedha malee kaayyoo zaqqii kanaa hojiirra oolchuudhaaf wanta godhame miti jechuudha. Tokkoffaa warri konkolaachisan of hin hatinaa maaliif faayidaa isaa itti amanaa fudhadhaatii zaqqii sirnaan fayyadamaa zaqqii faankishinaal ta'e kan hojii hojjechuu danda'u fayyadamaa yoo tabilaashee ta'e sirreessaa abbaa qabeenyaatti beeksisaa sirreessaa. Horii to'attan immoo akkasuma daandii gama dhaabbattanii zaqqii sana akkasuma laphee namaarratti waan argitan qofaaf zaqqii godhatanii irra jettanii adabbii dabarsuu keessanirra mi'aal tokko ispoortii godhatti siqaa dhaabbachiisaati zaqqiin sun seera ta'uu ishee sirnaan hojjechuu ishee kallattii adda addaatiin ilaaluu hin danda'amu waan ta'eef isheellee ilaalaa kan jedhu ergaa ogummaa nama isinii dhaabachuudha. Inni biraan kanaaf konkolaachisaan yookaan imalaan tokko osoo sochii hin eegaliin dura zaqqii godhachuu qabachuudha. Faayidaan isaa kana waan ta'eef konkolaachisaanis ta'e imalaan tokko osoo deemsa hin jalqabiin sochii hin eegaliin dura zaqqii isaa otoo dhaabbatee jiru zaqqii isaa hidhachuu qaba otoo hin jalqabiin dura. Lammaffaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 13 gadi ta'e yeroo baay'ee fuuldura kaa'uun sirrii miti.
booddeerra isaan kaa'uun booddeerra kaa'uu duwwaallee miti booddeerras zaqqii isaanii waan isaaniif ta'u waan isaan madaalu meebii al tokko deeggarsa kan jalaan isaan irra ta'anii illee konkolaataatti hidhamu tokko zaqqii ijoolleedhaaf mijate konkolaataa warra haaraa dhufan irra ta'uu danda'a waan akkasii illee qabaachuu hin danda'u waan ta'eef isa fayyadamuun barbaachisaadha. Inni biraan dubartoota garaatti baataniif iddoon amansiisaan yookaan fooyyaan boodar akkasumas zaqqii of eeggannoo isaaniif qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee dubartoonni garaatti baatan haaluma isaaniif seef hin taaneen haala isaaniif hin mijanneen konkolaataa oofuu zaqqii akkanumatti hidhatanii garuu rakkoo daa'ima isaanirra geessisuu danda'a waan ta'eef otoo danda'ame dubartoonni garaatti baatan otoo konkolaachaa hin konkolaachisne baay'ee gaariidha. Sana gochuu meebii seeraa wajjin wal qabatee ta'uu danda'a seerri kanarratti hin baane ta'uu danda'a hin beeku garuu akka saayinsiitti akka seeraatti dubartoonni garaatti baatan yommuu zaqqii godhatan garaa isaanii kanarra yommuu darbu miidhaa daa'ima isaanirra geessisuu danda'a waan ta'eef kana hin godhina. Kun wanta qoratamee dhiyaatedha. Kanaaf dubartoonni garaatti baatan akkuma daa'immanii booddeerra taa'uu qabu jedha seerri. Booddeerrallee ta'anii zaqqii al tokko isaaniif jedhee kan mijate jira kan garaa isaaniitti hin buune asirraan akkanatti akka fakkiirra arginu kanatti kan mijate kana fayyadamuu qabu jedha. Saayinsiin jechuudha seeratu hin ta'in saayinsii jedha waan ta'eef saayinsiin kan bahe nageenya irratti xiyyeeffateeti kan bahe balaa tiraafikaa irratti xiqqeessuu irratti xiyyeeffateeti kan bahe waan ta'eef haala kanaan of eeggannoon kan guutameen dubartoonni booddeerra taa'uu qaba jedha. Akka sanaatti garuu dubartoonni garaatti baatanii haala kanaan of eeggannoo malee konkolaachisaa jechuun balaa daa'ima isaanirra geessisuu ta'a waan ta'eef ofii isaanirrallee daa'ima isaanirrallee geessisuu danda'a waan ta'eef dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii of eeggannoo gochuu qaban warri garaatti baatanis akkasumas maatiin isaanillee dhimma kanaaf of eeggannoo gochuu qaban dhaamsa kooti. Balaa tiraafikaa kana hambisuudhaaf jalqaba nama dhuunfaarraa jalqaba waan ta'eef namni kamiyyuu iddoo mataa isaatti mana isaatti hojii isaarratti konkolaachisummaa isaarratti balaa tiraafikaa yoo hittise sun babal'atee balaa tiraafikaa akka biyyaatti xiqqeessuu hin danda'amu waan ta'eef balaa tiraafikaa ittisuun nama dhuunfaarraa jalqaba kan jedhu ergaadhumaa kooti asumarraan waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa jechaa. Egaati sagantaa keenya kanarraa akka irraa barattan abdiin qaba. Irraa barachuu duwwaa miti akka itti fayyadamtan illee abdiin qaba. Sagantaa baay'ee sensitiividha waan ta'eef kan hirootis waan ta'eef lubbuu nama wajjin wal qabata waan ta'eef irraa baradhaa hordofaa eeruun yoo jiraate dhimma kana wajjin wal qabate saaxilamuu qaba kan jettan bakka adda addaatti yoo jiraate nuungaa karaa FIBtiin TV FIBtiin yookaan teessoo kanaan yoo nuun geessan uummata fayyada jettan yoo nutti himtan qilleensa roobsuu dandeenya waan ta'eef koottaa waliin hojjennaa jechaatiin ergaa kodhumaa isinii dhaamaa sagantaa kana qopheessinee kan isiniif dhiyeessine an ogeessa Dirribaa Haayiluu kan jedhamudha. Akkasumas immoo ogeessi kaameraa Abdii Dassaalany jedhama. Torbee gaarii akka isinii ta'u nan hawwaa ulfaadhaa galatooma.